hojii kana situn harkaa balleessa. Akkamitti waan akkana dalagu? Boleessa kiyya maal si godhe akkamitti na alachuu feetaati? Waraqaa yeroo fuutu san dubbisanii ilaalanii koppii oriijinaala isaa adda baasanii fuudhan malee jimmu godhanii fuudhanii namatti galu. Akkamitti as sanitti waraqaan koo oriijinaala koppii jedhee yaaduu danda'a? Maal yaaddeetu boleessa kiyya? Gaafanne waraqaa kana laaltee waraqaa kana gadhiisu mucaa osoo mucaayyuu gadi hin dhiisin naan jette akkam. Waraqaan afaan Ingiliffaatiin barreeffama boleessa kiyya. Anammoo afaan Ingiliffaa dubbisuu hin danda'u. Kanaafuu waraqaa banuu baadhee koppii ta'e oriijinaala ta'e addaan baasuu hin danda'u. Kanaafuu nan alatiin lubbuu kee alaatti. Nan alatiin lubbuu kee alachuu hin dandeessa boleessa kiyya. Akkamitti ati mucaa gadhiista waraqaan si bira hin gahin? Mucaa amma badiyyuu kiyya godha arka. Badiin keeti. Mallaqa afaan jalana seene baastee ammallee badiin kiyya. Badiin keeti. Kaasee ijatti arguun barbaade. Boleessa kiyya. Nama illee dalagaan asii galatu sakkan jiru an kophaa kiyyu dalagachuu danda'a. Waa tokko si himee deemuu barbaada akkanaan si biraan deemu. Ani saayibummaa si faana dalage malee birriin na qacartee hojii kana hojjetaa ture. Dalaga qilee ati goo heete ofii keetti qilee seenta. Anatu gaddeebi'ee ganda keessa shufura hojii hojjete boleessa kiyya. Lammaffaa namichatti adeemtee na fiddayyuu nama waa kafaluu miti namichatti guttoo deemtee itti na fiddee lammaffaa ati mataan kee si argadha ammoo akkanas hin dhiisu. Jiru namichi si Eno Ana Atau Naga bos Naga maal tu je? Maal kau duduk? Wanni an dhufee fi carraa tokko qofa sirraa barbaada. Wanni kun saahiba kiyya santu akkan na godhe. Hin sirreessaa carraa tokko qofa naa kenna. Carraa tokko maal si kenna? Waraqaa koppii oriijinaalii gargar wallaaltee na taphatee guyyaa jalqabaa. Deem abboonarraa. Gizee takka qofa. Deem. Koot gizee takka taasisa takka naa kenna. Please boss. Abo deem siin jedhee gizee takka. Deemii siin jedhee hayyee samis bayiiti. Waraqaa kana jala deemtee fuudhuu naa qabdi. Hayyee dachis seenu samis seenu anatu waraqata kana fidee dhufu. Hayyee tokko qofa barbaada. Waraqaa kana akka ta'e fudhateen garuu ammoo waraqaa kana harka koo tursiisuudhaaf mana na barbaachisa. Namichi maallaqaan nama sobee maallaqaan nama nabbitee namni nama tufutti. Namoota kana of jalaa dhaabufamuu maaltu gochuu na barbaachisa? Ayyee beekamaadha silaa namni maallaqni fide maallaqaan deema waan ta'eef jala kan maallaqaan sobee akkuma isaatti jidduu keenya akka bahan taasisuu ni danda'a. Yoo kanan ta'in ammoo waraqaa kanas qabu yookaan ammoo rakkoo biraa keessa kun dirqama kana gochuu qaba. Eessa argadha mucaa kana? Maal godhuu naa wayya? Arguu qabu. Wanni kun amallatuu hin qabu beektaa? Sababa Abdulkariimii nyaatame silaa hin nyaatamu. Adabbarii illee jira xiqqoo tokko yoo buna dhuge malee narraa hin galu. Asbir rabbuna dhugu malee buna mee namni namaa buusu hin jiru? Oh, buna si buusa? Okay. Namni shamarran jiru?
Ayya naabus mee akka malee na qabee jira. Aannan itti guddisi. Gurraacha xiqqooma itti goota. Buna kana akka malee na qabe nama tokko barbaada. Mataan. Nan dalagu yoo buna kana dhugin. Buna kana yoo dhuge malee narraan galu. Gurbaa kanallee ama barbaadeen argu akkam godhuu qaba. Eessatti akka arguu qabu hin beeku. Mallaqa afaan nagahee na nyaachisee gurbaan kun. Ijati ya mo. Nama fardaan soqallafu argan jedhan. Bakka adda utuun haa dhufte abbaa? Barbaadee sin dhufeemi? Si barbaadee dhufe. Akkam baane beektamii boollate milee sosonte magaalaa kana keessatti akka hin baane hin beekte san beektee jirtu. Bakuma Beektaa si jalaa bahee yookaan si dhukachaaf osoo hin taane si barbaadee sin dhufe. ana barbaadde maaliif na barbaadde? Eenyummaa kiyyaa fi eenyu akka ta'e maalummaa koo si barsiisuuf dhufe. Maalummaa kee tokkollee baratu hin fedhu. Ayyee. Waan an sirraa barbaadu qofa fichi. Maalidha wanti sinirraa barbaadu? Silaa maal na kennate? Dokumentii barbaadu. Dokumentii hattee deemte fidi waan biraa sirraan bahe nagaa fi taataanaan dokumentii san fidi yoo nagaa hin feene itti deemu. Waa si gaafadhu? Maal na gaafate? Dhimmi dokumentii kana akka dhimma kan keessaa ni beektaa? Waa'een dokumentii waa'ee kootiif waa'ee gurbaati. Waa'een kun ammoo uumaas ilaallata. Akkamitti hojii kiyya bartuun ani hojii kiyya kana hojii lubbuu namaa baasuun miskiina dararsee akkasuma abbaa qabeenyaatiif humna ta'uun hiyyeessa miidhuun kun hojiin kan hojii waa'een sanii isin galchu dokumentii fidataanaan fidi yookaan lubbuu teetti taa'e akkanarraa tasgabboofnee bifa naamusa qabuun walii galuun wayyu naamusni kam an dokumentii fedhe dalagaa tiyya keessa seentee hojii tiyyan balleesse dalagaan kee please yoo nagaa feete taate dokumentii kiyya usnaa fidi asoo dheeressu jiru kan si jiru dalagaan kee maallaqa argachuudhaami maallaqa taanaan siif kenna yookaan ammoo dokumentii argus argachuus hin dandeessu waa'ee dokumentii kana dagachuu si wayya ani maallaqa fedha tokko farratti hojiin tun hojii tiyya kaanan masaa kana sirraa barbaadu dokumentii qofa na dhageetta waa'ee dokumentii boodetti deebina dhimma siin jedha kan itti yaaddi na bira dhufee maal godhuu qaba? Maaliif itti mareedhu naan jedhe an ka barbaadu sa'aatii kana mallaqa dhimma barbaaduuf akkam godhu na wayii. Mucaa kana walii galee hojjechuu wayyamoo akkas hin godhu boosa geessuu qaba. Isa waliin mari'adhee waan inni naan jedhu faana deema malee dhiisuu hin qabu.
Nagaa. Nagaa akkam? Fayyuma. Nagaa. Isa har'a gammachuu qabdan fakkaatu waan haarama maal harkaan haa qabdu? Waan haarawaa mucaa argeetiin jira. Ayya. Argeetiin dhufe. Mucaa gaa argitee dhufte maa qabdeen fidirree? Waliin haasofnee jirra. Waliin haasofnee walii gallee jirra. Maal olii galtan? Waliin hojjannaa naan jedhu. Maal oliin hojjetta? Hujii barbaadi jedhee si ergee gurbaa qabii fidi siin jedhe malee. Namichi waa'ee dalagaa itti dubbannaan hagana ta'e yoo waa'ee mallaqaa kaase akkamta dhiisee deemuu naa waycha. Maal haasa'u jirtu? Asuma akkamitti akka irraa fuudhu yaadu jira. Akkamitti akka harkaa baasu. Amma dhagaye anas hima. Mucaa kana yoo itti dhiyaannee malaan harkaan fudhatanii gurbattii qalloo bolla marfeetiin bahuu dandeettu tan argachuu hin dandeenye. Karaan nu ittiin harkaa fuunu sisteema malee mala yoo goone malee argachuu hin dandeenye. Kanaaf kan akkasi beeku. Ayyi mala kamiin harkaa fuudhuu dandeettame? Mala anatu godhaa sanarra dhiis. Anas sii fixa. Deebi gara gibbii keetii. Ayyee. Anatu deemee. Gizee hedduu oduu ta'a wanni kee. Ayyee hin laatu. Oduu bicha. Anas fuudha. Hanga fuulaan geettu. Amma namichatti kana asii waameetiin maallaqa isiitti kenne ofirraa qabuu danda'u qaba. Maallaqaan nama nabbiteetti waraqaa deebisuu barbaada. Nama miti sheexana osoo nabbitte waraqaa sun gachuu hin dandeessu. Nan beektu. Nama maallaqni bitee maallaqatu dhaaba. Namni maallaqaan dhufe maallaqaan deemu. Hin beektu obbo. Arrarrarra. Nan barree fiduu qaba. Nama birriin maallaqni bitee maallaquma dhaba beekta. Hello. Akkamati? Na beekte? Sin beekne eenyu? Barbaada hin gadda hojii si kennee ture sen. Beekeetiin jira. Eessatti argamte? Kaafeen jira. Dhufuu dandeetta? Kaaffee kam? Hayye eenyu achuman hin dhufanne. Sigot maallaqaan nama nabbitte maallaqaan namaa miti seexaana fuddu naqamuu hin dandeessu. Dokumentiin kun waa hundaa ol akka ta'e beekta. Ati garuu an ilma hiriyyaa keetii kan ati maallaqa isaa nyaatteef saamtee ta'uu kan hin abarte maal akka ati gootu walumaan lallagaa. Ayo, dhufte? Kaman? Tay. Waan sin jirta itti yaadee sin jirta? Itti yaadee sin jira. Ayyee. Maal Maal hojii hojjennu barbaada? hojii ajaa'ibaa si kennuu barbaada. Hojii akkam? Jechuun dhimmi kan kee maallaqa waan ta'eef maallaqa kan kee fudhattee dubbii keenya jidduu akka tibaatuun barbaada. Waan ansi gaafadhan kafalta? Maallaqa ayyuu? Silaa gamta akka feetu? Kuma dhibba lama? Guddaa seetii irra fedhe beektaa? Wanta na tanan qallaali kaashuma tiransfer feetu. Baankii warshaa mallaqaa seene moo baankii seene? Maal taate hin dubbattu? Dubbataa jira. Ayyee. Kaashmoo tiransferan feetan sin jee? Kaash fedha kaash. Kaasha? Ayyee. Haasaa keenya irratti wanti ati galuu qabdu ati jidduu keenyaa baateetiin jirta. Kana booda sis ta'ee suuraa keetus bakka jidduu keenyatti arguun barbaadan. Suuraan kee jidduu keenya akka sun fedha. Na dhagattaami? Ani waan na barbaachisu mallaqa. Allah kata jidduu
keenyatti gubata maallaqni kanaami